rogeeyyii artistoota Oromoo abbootii gadaa fi haadholii siinqee akkasumas qeerroo fi qarree Oromootiif waamichi dhiyaate akkamitti kan jedhu qabannee isiniif dhihannee jira. Waraana bilisummaa Oromoo fi Faannoo gidduutti waliigalteen godhamu odeeffame. Odeeffannoon sun dhugaadha moo soba kan jedhu waraana bilisummaa Oromoo dhimma kanarratti maal jedhe kan jedhu waan odeeffannee qabna. Kanas guutuu odeeffannoo keenyaa keessatti qabannee isiniif dhihannee jira. Godina Horroo Guduruutti haleellaa humnoota finxaaliyyaatiin namoonni hedduun dhuman kan wal qabsiisuudhaan ABO'n ibsa baasee jira. Ibsa isaas qabannee isiniif dhihannee jira. Poolisiin magaalaa Finfinnee shakkamaa tokko mataa isaa qabanii osoo lafarra harkisanii viidiyoo waraabame poolisoonni sunniin to'annoo jala ooluun dhagahame. Yoo yaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa kun aangawoota odeeffannoo keenyaati. Odeeffannoo keenya kana qofaa miti odeeffannoo biraas qabannee isiniif dhihannee jirra. Gara odeeffannoo keenya bal'inaatti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan intaan sabskiraayib hin godhin. Sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaa dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina isinis hamma duraan faana turaan affeerraa keenya. Waraana bilisummaa Oromoo fi Faannoo gidduutti mariin taasifamaa jiraachuu ibsame. Akka gabaasa Afrikaa Intelligencetti gartuleen lama ganaatti wal waraansa dhaabuu fi waliigaltee waraana dhiisuu hin labsamne taasisaa jiru. Kanaafis mariin ifa hin taasifamne dursee Ameerikaatti taasifamuu gabaasichi eere. Bakka bu'aan waraana bilisummaa Oromoo fi Faannoo torbaanota darban keessa waliin dubbachuu himee jira. Gabaasi Afrikaa Intelligence kun marii kana booda gartuleen lamaan akka wal hin waraanne waliigaltee taasifame hime. Yeroo kana hooggantoonni Faannoo fi ABO naannawa daangaa naannolee lamaanitti wal arguun mariiwwan taasisaa jiraachuu gabaasichi mul'isee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa kana kan gabaasa Afrikaa Intelligence gabaasa jedhudha. Dhimmi kun dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhu san dura kaayoon Faannoo maali waraana bilisummaa Oromoo maali kan jedhu waan qindeeffannee qabna. Isa gurra isin buusne sana booda ABO maal jedhee akkasuma immoo gareen Faannoo maal jedhee kan jedhu waan qulqulleeffannetu jira. Isas boodarra kan gurra isin buusnu ta'a. Ammaaf garuu kaayoo isaan lamaanii gurra isin buusu. Diinni fi galmi obbo jarraa walakkaa duubatti deebinee yoo ilaallu tahee ABO'n damee siyaasaa bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa hundeessuu irratti ijaarame. Kun ammoo biyya mataa ofii ijaarachuu jechuudha. Kana jechuun Oromiyaa biyya jedhamtu ijaaruudha. Akkasuma uummata walabaan jiraatu ijaarachuudha. Itoophiyummaa ofirraa diiganii lammii biyya Oromiyaa ta'uudha. Kana jechuun gaafa Afrikaatti biyya Oromiyaa jedhamtu hundeessuudha. Galmi ABO jalqaba isa kana ture. Diinni ABO immoo murnoota Itoophiyaa bulchaa turan durii kaasee hanga ammaa fi sirna bulchiinsa biyyattiin ittiin bulaa turtee fi jirtu sirna nama nyaataa Oromoof hin taane kan cunqursaan sabaaf sablammoota keessatti dagaagee fi mootii abbaa irree olaantummaa saba kaabaa keessatti dagaageeti. ABO'n sirna kana duukaa lolaa eegale. Kanaaf diinni ABO inni jalqabaa impaayera Itoophiyaa ture. Ammas ABO'n kanuma duukaa lolaa jira. Yoo kana jennu diinni guddaan ABO Faannoo jechuudha. Kana irratti ABO'n waan jedhetu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kan ammaas kan duriis hidhattoota Faannoo waliin mariin inni gaggeesse hin jiru jedhe. Gorsaan ajajaa olaanaa ABO obbo Jireenyaa Guddataa dhibbana miidiyaa Afrikaa Intelligence jedhamu diina waliin taanee hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoonni Faannoo walitti dhukaasuu dhaabneerraa jedhu gabaase. Mariin Ameerikaatti gaggeeffameen booda waliigalteen dhukaasa dhaabuu al-idilee gidduu isaaniitti raawwatame jedhe. Gabaasni Afrikaa Intelligence haa ta'u malee gaafiif deebii BBC wajjin godheen obbo Guddataa Jireenyaa waliigalteen gidduu isaaniitti raawwate homaa akka hin jirre dubbata. Obbo Jireenyaan gaafiif deebii BBC wajjin godheen gabaasni daangaa irratti wal arganii mari'atan jedhus kijiba. Kan bilisummaadhaaf falmu yoo walitti dhufee mari'ate badii hin qabu. Qaamni akka sanaan walitti dhufee mari'ate hin jiru jechuudhaan deebii kenne. Kana jechuun waraana bilisummaa Oromoo fi Faannoo gidduutti mariin godhame hin jiru jechuudha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Odeeffannoon keenya itti aanu hayyoota rogeeyyii artistoota manguddoota biyyaa abbootii gadaa fi haadholii siinqee Oromoo akkasumas qeerroo fi qarree Oromootiif waamichi dhiyaate waamichaa akkamitti akkasuma immoo eenyutu waamicha kana dhiyeesse kan jedhu akka taanutti isiniif qindeessee jira. Abbaa Hamzaa Booranaa hayyoota rogeeyyii artistoota manguddoota biyyaa abbootii gadaa fi haadholii siinqee Oromoo akkasumas qeerroo fi qarree Oromoo hundaaf
dhimma magaalaa Mooyyalee fi caaseffama naannoo Somaalee irraa labsame maaster pilaanii magaalaa Finfinnee gadi akka hin taane hubachuun dirqama. Inumaa caalatti yaaduun barbaachisaadha. Lafti Oromoo kan Harargee Cinaaksan irraa kaasee hanga lafa Sikkoo Mandoo Gurraa Dhaamolee fi lafa ilmaan Sabboo Goonaa Booranaa bal'aa hundi wareera jala jirti. Hayyootaa fi beektoti keenya maaliif dhimma kana irratti callisa filatan? Uummanni Booranaa lola cimaa garee Alshabaabii deeggarameenii fi meeshaa gurguddoo qaban waliin wal keessa jira. Mootummaan naannoo Somaalee godina Baalee aanaa Gurraa Dhaamolee magaalaa Jabrii irraa fageenya kiiloomeetira 2 irratti kaambii waraanaa ijaaree lola uummata nagaa irratti banuuf qophii gochaa jira jedhamee odeeffannoon dhagahameera. Gaafiin guddaan asitti ka'a jedha Hamzaa Booranaa. Hayyoonni Oromoo maaliif callisa filatan? Maaliif dhimmoota lafaa fi nageenya uummata keenya irratti sagalee hin kennine? Maaliif Oromoon lafa isaa irratti birmata dhabee wareeraaf saaxilame? Mootummaan naannoo Oromiyaa waan damaa jiru osoo arguu calliseera. Hojiin isaa lafa irratti mul'achuu dhabuun yaaddoo guddaadha. Uummanni Oromoo yeroo lafti isaa saamamtu, yeroo lubbuun isaa galaafatamtu eenyutu isaaf dhaabbata? Yaada xumuraa jedha Hamzaa Booranaa. Oromoon lafa isaa irratti abbaa ta'ee jiraachuu qaba. Hayyoonni, aartistoonni, manguddoonni fi qabsaa'onni Oromoo sagalee ta'uufii qabu. Dhimmoota lafaa, nageenya, eenyummaa Oromoo irratti callisuun seenaa fi sabboonummaa keenyaaf gufuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana yaaddoon qofa otoo hin taane sagalee ta'uun dirqama. Kaayyoo qabna kaayessaan waaqa jechuudhaan yaada isaa goolaba. Hamzaa Booranaa. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ammas odeeffannoon keenya itti fufee jira. Isinis akka nu faana jirtan abdii qabna. Laayikii fi sheerii tuquu hin dagatinaa. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isin jenna. Gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerra keenya. Godina Warroo Guduruu Wallaggaa aanaa Aabbee Dooraa ganda Humaa Galeessaa keessatti hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo haleellaa raawwataniin lubbuun namoota hedduu darbuun dhagahame. Yaada isaanii kennee hidhattoonni humna guddaadhaan ganda kanatti seenuudhaan dhalattoota Oromoo irratti bakka isaan rafanitti dhukaasa bananiin jiraatota qe'ee irraa buqqisanii hedduu isaanii ajjeesanii deemaniiru jedhan. Dhukaasa guddaas hanga sa'a 8 uummata irratti dhukaafamaa turuu fi miidhaa guddaa hawaasa irraan gahuu himamee jira. Qabeenya uummataa saamaa akka turan kanneen ijaan argan himanii jiru. Kanumaan wal qabsiisuun ABO'n ibsa baase. Duulli yakka bal'aa milishaa mootummaadhaan deeggaramuun kan faannoo Wallaggaa jedhee of waamuun uummata nagaa Oromiyaa godina Wallaggaa bahaa keessatti raawwatu itti fufee jiraachuu argaa jira. Gareen kun jalqaba sirna Abiyyi gurmaa'ee kan hidhachiifame yoo ta'u, deeggarsa bifa dhiyeessiitiin yookaan loojistikiitiin mootummaadhaan kennamuufis itti fufee jira jedhe ABO'n ibsa baaseen. Gareen kun hanga yeroo dhiyootti humnoota milishaa idilee sirnicha keessaa akka tokkotti kan ture yoo ta'u, sirna dhabamsiisaa naannawa sanaa keessatti uumuuf akka tajaajilu tahee tolfame. Sirni kun kaayyoowwan lamaaf jecha sochii garee yakka kanaa hundeesse. Tokkoffaa hawaasa Oromoo naannicha keessa jiraatu sodaa uumuu fi dararama keessa galchuudhaan sochii diddaa gabrummaa kan itti hanga mirga qabnu waraana bilisummaa Oromoo hoogganamu irratti deeggarsaa fi hirmaannaa uummataa bal'aa ukkaamsuuf barbaaduu fi lammaffaa walitti bu'iinsa dalagaa hawaasaa gidduutti akka uumamu kakaasuun akkasumas itti fufiinsaadhaan gamtaa hawaasaa gurguddoo biyyattii lamaan gidduu jiru cabsuu fi wal dhabdee babal'isuuf kan yaaddame. Bu'uuruma kanaan gochi milishaa kanaa mirgoota bu'uura uummata keenyaa kan cabsu ta'ee itti fufee jira jedhe ABO'n ibsa baase irratti. Poolisiin magaalaa Finfinnee miseensota koomishinii poolisii Finfinnee 2 otoo shakkamaa tokko dabbasaa isaa lafarra harkisanii viidiyoo isaanii waraabame ijoo dubbii ta'e to'annoo jala oolchuu ibse. Poolisiin Finfinnee gochi kun gocha gara jabummaa jechuudhaanis balaaleffatee jira. Ibsa poolisiin magaalaa Finfinnee miseensonni poolisii gocha kana raawwatan viidiyoo gubbaatti mul'atan Saajin Ashabir Gimmaajoo fi gargaaraa Saajin Naatnaa'el Balaayee miseensota qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Lidataa ta'uu ibsee jira. Taatichis hagayyaa 27 bara 2025 gara sa'aatii 10 naannoo mana barumsa Baalchaatti mudachuu ibse. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaan dhaamsa keenya yaada qabattan gara komantiitiin nuuf kenna. Waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.